guyyaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan itti sinaa qaqqabu fulbana 9/2022 sagantaa teenya eegallee jirra miseensi YouTube channel keenyaan taane subscribe gochuun nutti bakamaa isiniin jecha like fi share gochuun ammoo turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa dabalatee godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru jabeessee ibsee jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa jiru jabeessuun waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhataa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa gabaasa isaatiif banaan hubachiise. Haala kanaan gabaasichi akka jedhutti fulbaana 6/2022 waboon tarkaanfii waraanaa fudhachuun himamee jira. Tarkaanfilee naannichatti fudhataa jiruun waraana mootummaa hedduu ajjeesuuf meeshaa waraanaa hiikkachuu ibseera. Waboon kibba Oromiyaa keessa socho'uun itti fufuun tarkaanfii ba'aa shaggar aanaa daamii tulluu jiddoo kombolchaa magaalaa Ooyituu keessatti fulbaana 4/2022 haleellaa gaggeesseen milkaa'us himee jira. Tarkaanfii kanaan mooraasaan maandheeffatanii turan guutummaatti barbadeessu meeshaa waraanaa gurguddaas dhuunfachuu gabaasanii jiru. Ittuma fufuun waboon zoonii kibba konya gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa fulbaana 5/2022 aanaa Wadaraa mooraa waraana mootummaa Biltsiginnaa magaalaa aanichaa Wadaraa keessatti argamutti seenuun lola gaggeesseen injifannoo gonfachuusaa gabaasichi ibsee jira. Gabaasa guyyaa har'aa miidiyaa waboon dhimmatti ba'u arraanni akka gabaasetti waboon zoonii kibbaa konya gujii lixaa Cibraan Gubbumaa Baastuu Laasuurroo aanaa Abbayyaa ganda saarii fi bakka addaa duree jedhamutti kaleessa fulbaana 7/2022 waraana mootummaa waliin lola gaggeesseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu qabeenyaa waraana mootummaa dhuunfachuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo daran sochii fi ijaarinsa isaa jabeessaa jiraachuu kan agarsiisu miidiyaalee hawaasaa irratti waraabbiiwwan suur-sagalee yookiin viidiyooleen ba'aa jiran ni hubachiisu. Sochii waraanaa bakkoota hedduutti gaggeessaa jirus milkaa'inaan irra aanaa jiraachuu waboon maddeen odeeffannoo karaa adda addaa ifoomsuutti jiru. Humnoonni shorkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti weerara erga bananii bubbulee jira. Jibban ammoo bifa qindoomina qabuun duulli banan lubbuu namoota hedduu dabarsee jira. Aanaa Muruu magaalaa Agamsaatti lubbuun namoota darbeen 100tti siqaa akka jiru jiraattonni himaa jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan daa'imman dubartoota fi manguddoota baqachuu hin dandeenyetu dhume jedhan. Reeffi namoota karaa bosonaa fi bakkeewwan garaagaraatii sassaabamuu eeranii warri hanga ammaa hin argamnelleen akka jiran dubbatanii jiru. Kanaanis lakkoobsi namoota lubbuun darbee dabalaa jiraachuu fi naannawa 100 gahuu himanii jiru. Haleellaa aanaa Muruu magaalaa Agamsaatti aanee guyyoota muraasa booddee haleellaa biraa aanaa Horroo Bulluqetti shorkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa raawwataniin immoo lakkoobsi namoota nagaa ajjeefamanii 40 caaluu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Jiraataan aanaa Horroo Bulluq nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhabne gaafate tokko namni karaa deemulleen ajjeefamee jiraachuu hime. Aanaa birarraa dhufanii miilan osoo deemaa jiranii ajjeefaman jedhama. Aanaa Jardagaa Jaarteem gandam Haboo jedhamtuttis haleellaa yeroo lama geggeeffamee namoonni ajjeefamanii qabeenyi yoo manca'u hawaasni sodaa nageenyaa hamaa keessa jiraachuu jiraattotaatu hime. Dabalataanis aanaalee biroo kanneen akka Abee Dongoroo fi Kiiramuu fa'aattis rakkoo wal fakkaatan mudachaa akka jiru ibsamee jira. Fixiinsa uummata nagaa irratti aanaalee godina Horroo Guduruutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi shorkeessitoota faannootiin raawwatame kanaan gamatti uummanni kuma hedduun lakkaa'amuun qabeenyi isaa barbadaa'ee qe'ee isaarraa buqqa'ee jira. Komishineen mirga namummaa Itoophiyaa komii irratti ka'een guyyoota 6 booddee namoonni Agamsatti ajjeefaman 60 caalaa akka ta'an hime. Isayyuu warra akka uummata irratti dalagan irra harka qabuuf yaale. Qulqulloonni ajjeefamuu caalaa warri duguuggaa raawwatan maaliif akka gochicha akka raawwatan ibsuuf gabaasa isaatiin yaale jechuun qubatama. Barsiisaan seeraa Yuunivarsiitii Wallaggaa OMN'f yaada kennan Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa yeroo ajjechaa ture isayyuu gochaa bakka tajaajilli bilbilaa fi intarneetiin jirretti raawwatame jedhame bariituu ibsa kenne. Gaafa Agamsaa ibsa kennu fedhii dhabeen dhiibbaa uummataan guyyaa 6 booddee kennee jedhan. Agamsaa tajaajilli bilbilaa akka jiru eeranii odeeffannoo fi ragaa qabatamaa argachuun hin ulfaatu ture jedhan otoo komishinichi fedhii qabaateen. Isuma gabaasa guyyaa 6 booddee baasanis haqa warra duguugamee
dubbachuu caalaa maaliif akka duguugichi raawwatame ibsuu irratti xiyyeeffate jechuun qeeqan. Kana malees uummanni kana jechicha raawwate faannoodha osoo jechaa jiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa garuu garee kanayyuu maqaa dhahuu hin barbaanne jedhan. Gaafa toleetti ajjechaan raawwatame otoo odeeffannoo wayituu hin jiraatin waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuun komishinichi bariituu ibsuu eeruun kana gamsaas warra ajjechaa raawwate maqaa dhahuu dhiisee akka waan waboon uummata leellabsaa dilatti mul'isuuf yaalee jedhan. Komishinichi carraa argate maraan mootummaa faana dhahuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf hojjechuunsaa akeeka dhaabbatichaa akka agarsiisu barsiisan seeraa kun himan. Mootummaan federaalaas ta'ee kan Oromiyaa duguuggaa Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun hanga ammaatti waan jedhan hin qaban. Adda Ameerikaa kan gaafa Afrikaa Maayik Hamar Finfinnee jiru. Ergamaan adda Ameerikaa kan biyyoota Afrikaa gama bahaa Maayik Hamar guyyoota dura Itoophiyaa seenee jira. Akka odeeffannoo waajjira dhimma alaa Ameerikaa maxxansee ture ibsutti jilli ergamaa addaa masaraa Joo Baayiden gama Finfinneetti kan dhufeef namoota siyaasaatii fi dhaabbilee hawaasaa dubbisuun akkaataa Itoophiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii akkasumas badhaadhina itti fufiinsa qabu lammiiwwan biyyattii maraaf fiduun danda'amu irratti yaalii taasifamaa jiru gama lafa qabsiisuutti akkamiin geessuun akka danda'amu irratti mari'achuuf jedhamee jira. Ergamichi addaa USA kan gaanfa Afrikaa kun marsaa tana ammoo gama Finfinneetti kan imale waraanni garee adda waa'ee jidduutti dho'ee waggaa lama guutaa yeroo jirutti lolli akka haarawatti mootummaa federaalaa fi hidhattoota Tigraay jidduutti hagayya 24 jalqabuu isaa hordofuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu Itoophiyaa gama kaabatti humnoota lameen jidduutti umrii 5 ture diigamee yeroo jirutti Maayik Hamar Finfinnee lixuu isaatu himama. Gama biraatiin ammoo biyyoota Afrikaa baatti ergamtuun jiila addaa dhaabbata mootummoota biyyoota tokkoomanii Haanaa Saaroo Atteetee handhuura biyyattii Finfinneedhatti gaanfa Afrikaa ergama addaa Ameerikaa Maayik Hamar wajjin wal arguudhaaf Finfinnee jirti. Garuu ammoo ergamtoonni kunneen karoora wajjin hojjechuu tokkollee akka hin qabne dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dubbii Ajaans French Press wajjin taasisee ture mirkaneesseera. Yeroo darbe Maayik Hamar gara Finfinnee dhufuudhaan gite hojii isaanii hangamtaa Awurooppaa Aneetii Weebarii fi aangoota mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan gama Maqaleetti imaluu isaanii ni yaadatama. Deemsi isaanii kunis ammoo naannoo Tigraayitti akkaataa tajaajila bu'uuraalee misoomaa tuutanii lameen irratti wal'aa'uudhaan daaraa godhanii turan bakkatti deebisuudhaaf jechuun maddeen garaagaraa gabaasaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee waa'ee imala ergamaan addaa Ameerikaa marsaa kana Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru ilaalchisuun odeeffannoon gahaan gama hundaan hin jiru. Mootummaan federaalaa finciltoota Tigraay fi warra Ameerikaa biraayis odeeffannoon deemsa ergamaan addaa taasisaa jiraniin wal qabatee gahaa waan hin ta'iniif lammiiwwanii fi miidiyaaleef cufaa fakkaata. Waa'ee waraana hagayya 24 irraa eegaluun kaabatti taasifamaa jiru ilaalchisuun ammoo naannichatti lolli hamaan deemaa jiraachuu fi gareen kutaa kaaba biyyattii irraa qabsoo wal qabaa jiru lamaan loltoota ni boojina jedhan hiriira galchanii oofaa jiraachuu isaanii tan agarsiiftu suur-sagaleen gama lamaanuu irraa baatu miidiyaalee irratti mul'achaa jiraachuu fi afgaafiin gama finciltootaa fi mootummaa jiddu galeessaa biraa argamtuun alatti ragaan haala qabatamaa naannichatti deemaa jiru mul'isu tokkolleen bakkicharraa gara foddaa miidiyaalee idilee addunyaatiinis ta'u gama dhaabbilee birootiin ifoomsuu hin jiru. Waraanni ji'ootaaf addaan citee ture akka haarawatti irra deebi'uudhaan dhoowwuu isaa dura marii araaraatiif fuulaan warra qaawwee wal bobeessaa jiru banaa fakkaattus yeruma sanittuu ammoo qaama marii araaraa raawwachiisuu ilaalchisuun garee lamaanuu jidduu garaagarummaan kan ture yoo ta'u mootummaan federaalaa mariin araaraa isaa fi hidhattoota Tigraay jidduutti ni adeemsifamu jechuun abdatamaa ture. Gara gamtaa Afrikaatiin akka raawwatuuf fedhii kan qabu yommuu ta'u murni finciltoota warra Tigraay immoo mariin araaraa jedhamaa ture manguddummaa mootummaa Keeniyaatii fi Ameerikaatiin akka goolabamu barbaadaa akka ture ni yaadatama. Kanumaan wal qabachuun xiinxalaan garee International Crisis Group kan Beeljiyeem maandheeffachuun waldhabbii gaafa Afrikaa keessatti taasifamaa jiru miicee micciiraa jiru Wiiliyaam Daafsan faayidaa Ameerikaan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuu irraa argattu irratti yaada kennaniin gaaga'am hamaa lolli deemaa jiru fide hordofuudhaan nagaa buusuudhaaf fedhiin jiru guddaa ta'uu himanii Itoophiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii dhabuun dabalaa dhufuun dhiibbaa hamaa naannawaa fi siyaasaa hariiroo addunyaa irratti qabaachuun beekamaadha kan jedhan. Gaanfi Afrikaa iddoo tarsimoo fakkaan barbaachisu ta'uu isiitis tuquun garuu Ameerikaan garee wal haleellaa jiran lamaanuu mariif akka gadi ta'aniif dirqisiisuu akka hin dandeenye himee jira. Yeroo hedduu gama mootummaatiin Ameerikaaf ergamtoonni isii akkasumas warri lixaa hundi garee warra Tigraayiif loogan jechuun komachaa turuun isaa ni yaadatama.
baankiin biyyoolessa Itoophiyaa bittaaf gurgurtaa qarshii biyyala jechuun foreign currency transaction Itoophiyaa keessatti akka raawwatamna jedhu dabarsi jedhan. Dinagdee biyyattii keessumatti dame waan akka baankiitiif telekoomii investoroota biyyalaatiif dhuunfaatiif bana godhu beeksisa sirni bilchiginnaa daddabarsa maallaqa biyyalaas duraanuu rakkisa darra qoqqobbii dabalata kaa'uun isa yaaddoomte jirti. Biyyoottan Afrikaa muraas maallaqa warra ala kanneen akka doolaraa, paawundii fi yuuroo keessa qabachuun akka akkaatti ilaalamte keessa Finfinneen fiidatu. Waraana hongeef aleella dippiloomaasiitiin jabdu miidhamuun isii ka dubbatan biyyatti Abiy Ahmad rakkoolee akka qaala'insi jireenyaa daballi bobaatiif hojii alta warshaaleef industirii rakka biyyattiin qarra diigumsa dhaqqabu ogeeyyiin diinagdeef deddeebiirraa. USA Foreign Agricultural Service gabaas bittottees baaseen qaala'insi jireenya Itoophiyaa ji'a majjii keessa harka 34.5 gurraan dhalatti immoo 33.6 jijjiiramullee daballi midhaan nyaata parsantii 39.9 irra gara 41.9 guddachuu siirra Itoophiyaa rakkoo jajjabdu waggootaaf ilaan argiten beenneef saaxilamti jechuun wadwaa. Mootummaan biyya harka qabuuf paartiin isa badhaadhin Itoophiyaa milkeessuuf halkaniif guyyaa hojjechuu jireegi jedhe waggaan Afriistu irratti argama. Sababa waraan kaabaatiif kutaalee biyyattii akka keessa godhamuu jiruun diinagdeen isii aal yaaddessa irratti argamti biyyatti tun. Amma lamiileen isii kabiyyalarra dhufan kamu ji'oottan sadiif biyyatti kee turtaanaan qarshii isaanii herrega qusannaa kaa'u qaban jechuun ajaj dabarsi. Hammaleelle maallaqee ala kalamiin Itoophiyaa biyyalaatti dhufu yookaan dhufti qabachuuf eeyyamamuuf doolar 1,000 gar 4,000 tol guddachuusaa dubbata. Kanaaf immoo sababi biyyattiin hanqinni beesse ala hammaataaf jajjaba kee jirti yaadxiin dhaltoota diinagdeetii jedhe. Armaan dur lamiin biyyala tokko doolar 3,000 ol qabate biyyatti seenuun hin eeyyamamuuf ture. Qarshii kanoli qabate seene jennaan beeksisuutti jira. Ta'uu baannaan naannoo buufata dirra xiyyaararra jalqabe saamama. Ammaan tan immoo hanqinni doolara biyyatti rakkoo jajjabduuf saaxila waan jiruuf namni paaspoortii biyya biraa qabu doolar 10,000 baatee Itoophiyaa seenuu akka danda'eeyamameef jedhe. Koomishiniin dhimma baqattootaa UNHCR dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaatiin namoonni hedduun nageenyaa fi gargaarsa namoomaa barbaaduuf akka baqatan dirqisiisaa waan jiruuf rakkoo buqqeensa gaanfa Afrikaaf naannawa Sahel keessatti hammaataa dhufee jira jedhe. Jijjiiramni qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa dhufeem dhiibbaa hamaa qaqqabsiisaa jiraachuu kan eere koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti sababa waqtiin roobaa afur walitti aanee darbeef namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi galii gahaa dhabuun rakkataa jiraachuu ibse.